akkaataa qulfii bilbila keessaniidha yookiin ramzii bilbila keessaniidha afaan keessaniin yookiin sagalee keessaniin qollofachuu dandeessanii isin barsiisa paatarniidhaan yookiin ammoo basmaa quba keessaniitiin qollofachuu osoo hin taane sagalee keessaniin yookiin afaan keessaniin jechuudha qollofattanii banachuu dandeessanii isin agarsiisa. Egaa daawwattoon kiyya viidiyoo kun laayik gochuudhaan afaan turaan hordofa. Hayya daawwattoon kiyya dursa aappii tokko gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtu. Achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajoo jalarra sinibaa asirratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo harratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti sifitaa asirra lolta ikoon sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanarratti qubee va saa kaa barreessite achi booda sarchii fuuldura sanatti kilik gootu sarchii gootu. Ammallee haala kanaan suuraa kana sinibitaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbifachuudhaaf sirra oltaa gadi amtuu oltaa gadi amtuu malumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kajoo jalatti daawulood jetturti daawulood taasisuttaniiti aappii kana bilbila keessanitti gabbifattanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii gabbifattanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan isin banamaa asirratti startii kilik gootu. Ammallee kinootan oonii gootu. Ammallee halluu gootu. Achi booda fakkeenyaaf sagalee ittiin qollofattaniin open. Achi booda haala kanaan danii kilik itti gootu. Achi booda ammallee kinootan hundumaa oonii gootu. Achi booda ammallee asirratti danii kilik itti gootu. Achi booda ammallee kinoo asirratti waan tokko ni barreessitanii jechuudha. Waan barbaadan barreessitanii. Fakkeenyaaf nama barsiisaa jee barreesse achi booda seefiin kilik godha. Achi booda kinoo amma haala kanaan dalagaa isaa eegalee jira jechuudha. Meema fakkeenyaaf qollofee banee isinitti agarsiisuti. Kinoo akkuma asirratti argaa jirtan kinoo haala kanaan dhaabbatee jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof kilik godha. Open. Achi booda kinoo haala kanaan laatuluun bilbila kiyya banaa jechuudha. Haala kanaan akka namni gonkumaayyuu qulfii bilbila keessanii dhaabbanuu hin dandeenyetti qulfii bilbila keessanii afaan keessanii yookiin sagalee keessanii qollofachuu dandeessan.